أكمل نجار فيا فيا نجار جلون أكمل بريد بران أكمل بران بري نجار أبيان كشكوية تكمل سرت مالي قالني جبريل بران سدون بك عيرو شكوية تبنا خد تامي يا دودو شقاقيتي يلوجانا فرسي لفعن حتاوي ندين بوي مردو دنقلاسي آياتو لي لفعن تقلوجا دنقلاسي يواريخو هياني حق الليل نقديسي شقاقيتي يلوجانا فرسي لفعن حتاوي ندين بوي مردو دنقلاسي آياتولي لفارين تقلوجا دنقلاسي يواريخو هيامي حق الليل نقديسي وقار ملتايو خدبر موتي كاراي عجتنا فتقولي ورقي دبرا دردرا سيناك جاري شكوي دبرا غسايو من هفاي ورغيانا تبيني سياغا ديتي ندفاي صداتنا ندفليلي بيئتمان نفتقيسي Aborre fambudan ula behida gachisi Ayamin na fabona shanina ranu tabartu Tawarati srapi kabati kharajin hayati shagagiti yalujana farsi lafan hatawi nadim buri martu dangalasi Ayatuli تقلوجا دنقلاسي مراني باني تردو جبتيو من بصراسي شقاقيتي يلوجانا فرسي لفعن هتاوي ندين بني مرتو دنقلاسي حياتولي لفارين تقلوجا دنقلاسي مراني باني تردو جبتيو من بصراسي شقاقيتي يلوجانا فرسي لفعن هتاوي ندين بوي مردو دنقلاسي آياتولي لفارين تقلوجا دنقلاسي يواريخو هيامي حق الليل نقديسي شقاقيتي يلوجانا فرسي لفعن هتاوي ندين بوي مردو دنقلاسي آياتولي لفارين تقلوجا دنقلاسي يواريخو هيامي حق الليل نقديسي وقار ملتايو خدبر موتي كاراي عجتنا فتقولي ورقي دبرا دردرا سيناك جاري شكوي دبرا غسايو من هفاي ورغيانا تبيني سياغا ديتي ندفاي صداتنا ندفليلي بيئتمان نفتقيسي Aborre fambudan ula behida gachisi Ayamin na fabona shanina ranu tabartu Tawarati srapi kabati kharajin hayati
shakakiti yaluchana farsi lafaan hatawi nantiin bu'i martu dangalasi Ayatoli lafaan takalucha dangalasi narraan baane turatu jirti oomin basirasi shabbadime shakakiti yaluchana farsi lafaan hatawi nantiin bu'i martu dangalasi Ayatoli lafaan takalucha dangalasi narraan baane turatu jirti oomin basirasi Sagantaan marii daddabarsaa sararaa odeeffannoo sona seenaa kanarraa amma eegala hordoftoota keenya Dooktaroonni Juhaar, Dooktar Hundee Lammii fi anis barbaada teessisaa kanaa sagantaa marii har'aa waliin dhiyaannee jirra. Akka nu waliin turtan affeerraa keenya. Amma maddee booda walitti deebina. Kia bona samni lelisu siyadin abdikia abdin jarrato kicha nuwal jalate manu dorsisu sidamna koba natirorisu nuwal jalate manu dorsisu sidamna koba natirorisu Sifana banani dachin soban nalame ya abdi kodu gabade debisu foda meno darafame ya abdi ko ya rabbinu birmadu dadamne ranuf game ya abdi kodu gatu hi kaduru bare dubin arilu game barika kai gagadandi game mali mali ansi jalami dame mali ansi jalami dame warri kenya warra dugale lisuda fali kenya sitna gada debisuda fali kenya sitna gada debisuda 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 sitna gada debisuda 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 sitna gada debisuda 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 sitna gada debisuda debisuda Debisuda, Sinagada, Debisuda, Debisuda, Sinagada, Debisuda, Debisuda, Sinagada, Debisuda, Debisuda, Sinagada, Debisuda, Debisuda, Sinagada, Debisuda. Kia bona samni lelisu siyadin abdikia abdin jarrato kicha nuwal jalate manu dorsisu sidamna koba natirorisu nuwal jalate manu dorsisu sidamna koba natirorisu Kenya wale dachi Kenya tawale
taasa walaale kotabdi ko bara dhufe darbu gabi utum gala kenya taate ya abdi ko gadab gadado nun altu gafa gadan kenya taate barikata ega gadandi kame mali mali ansi jalami ame mali mali ansi jalami ame warri kenya warra dugale lisuda fali kenya sitna gada debisuda fali kenya sitna gada debisuda 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 sitna gada 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 debisuda Doktoronne fi Dr. Hunde bagana gaan dhuftan. Bagana gaan dhufee barbaada. Bagana gaan nu eegdan. Gaarii doktoronne ni sagantaa keessummaa kootii fi maamila keessummaa koo yeroo dheeraadha. Dr. Hundeen immoo ni keessummaa haaraadha. Har'a sila keessummoota sadii keessummaa Akka Hundee nama tokko dabalee qabaachuudhaafani saganteeffadhee ture. Affeerraan akkuma Dr. Hundeedhaa dhiyeesse keessummaan silaa dhiyaate fi deebii kennuu waan didee fi har'atti dhiyeessuun hin mijanne yeroo biraa dhiyeessina jennee abdanna. Isinii fi mata duree dhuma tokkoon qabaa kan irratti isin affeere. Innis labsii hatattamaa dhibee koronaa wajjin wal qabatee mootummaan koronaa biyya yookiin mootummaan biyya Itoophiyaa jedhamu sun labse ilaalchisee waan tokko kaafnee mari'annaa sana jalatti. Sana dura haalli amma biyyi keenya fi addunyaan itti jirtu haala yaaddessaa dhibee muddamaa dhibeen koronaa uume keessa jirti. Ani waanuma gabaabaan jedha odeeffannoon yeroo xiqqoo fuuldura qaburraa addunyaa irratti dhibee kanaan namni miliyoona 1,722 fi 306 qabamuusaa kana keessaa kan du'e 1,104 fi 775 ta'uu warri damdamate kanneen keessaa 389 fi 279 ta'uudhaan argee warra kana keessatti warra qabame kan lakkoofsa Itoophiyaa nama 69 qaqqabee jira. Namni du'e nama 2 natti fakkaata. Warri immoo recovered yookiin irraa hafee damdamatee ba'e nama 10 ta'utu himama. Dhimma kanarratti wanti jettanoo jiraate dhimma dhibee koronaa kanarratti wanti nan jedhe kanarratti dabaltanoo jiraate dabareedhaan hin daqiiqaa lamaan tokko isinii kennee mata dureen qabadhetti isin dabarsa. Doktoroonni isirraa eegalu. Baay'ee fayyaa ta'e waan akkuma eega biyya Chaayinaa irraa kaasee haga amma addunyaa tana hunda waliin gahaa jiru dhibeen koronaa yaaddoo uummata addunyaa hundaati. Kootu jettee beeksa'uu biyya guddattii humna qabeettii diinagdee qabeettii beekumsa qabeettii taate akka Ameerikaatu hedduu rakkisaatii jira. Almost miliyoona walakkaa ta'a namni biyya Ameerikaa kana keessatti miidhame. Isteetota dhibeen kun irratti eegalee ture keessaa isteetaan ana keessa jiraadhu Waashingitan kana ture. Ammoo lakka sissiqaanii kan asii qaqqabanaawaa baay'ee yaaddessaa guutuu biyyaa keessatti kan
kan New York ni magaalaa gudditti dinagdee addunyaa keessatti garagaggalu namoota hedduutu keessa seenee bahaa biyya miliyoonaan guyyatti namni tokko irraa harkatee kaan itti dhabee itti deemu keessatti har'aa lubbuun namaa gatii dhabdee haala hedduu nama rifachiisu nama gaddisu keessaa namni nama awwaalamu dhabee dur bakka qabrii nama firan qabne mootummaan itti awwaalu dadhabanii lafa tarsaasanii har'aa kunoo sanduuqa wal gubbaarra kaayaa awwaalaa jiranii baay'ee ulfaataadha. Kanarratti aanee immoo baay'ee kan nama gaddisiisu biyya Faransaayii fi biyya Ispaanish keessatti mana dullootaa keessatti qabaa dhabinsa namoonni hedduudhaatu du'aa jira. Kaleessa galgala nama xiqqaatu du'ee sa'a halkan tokko keessa jaanii toora nama 500 fi kanaatus biyya Ispaanish keessatti du'e jaanii kun lakkoofsi namni hagana bakka takkatti namni kuma meeqa bakka takkatti hospitaala namatti dhufu kuni baay'ee addessaadha. Kan biyya teenya wanni jette tokko waan kana dhibee kana adda baasuudhaaf dhibee kaanii wajjin hospitaalotaa fi kilinikoo keessatti jiidha funyaan kana keessaa fuudhanii ilaalantu jira. Nama hagamtu laalamee nama hagamtu irra dubbatamee inni biyya Itoophiyaa suni waan jaajurani waan yaagar kuraat waan jaamu tokkotu jira. Kana jecha gadi xiqqeessanii himuu waan xiqqoo guddisanii himuudhaatu jira. Magnetiiwidiin biyya san keessattuu dhibeen kanaa wanni magaalaan inni irra keessatti bu'u Finfinneedha. Namoonni carraa kana argatanii mana hakimaa dhaquu danda'anii namoonni biyya san keessatti hiyyeessin lakkaawamu qabaataa qofaatu lakkaawama. Lakkoofsi biyya Itoophiyaa kun nama 5 nama 10 jaamu kana hedduu sanirra guddaa ta'uusaatti fudhachuudhaatu namarraa barbaachisaa gadi xiqqeessaniitti dubbatanii tika ummataaf barbaachisu hundaa'uu lakkii waan godhamaa jiru jecha akkatti xiqqeessinee jaanii biyya Afrikaa keessaa bakka kijibni ijaa gurra baasee itti deemu waan ta'e jecha kan isaan dubbatan kunaa ol taamalee wanni ta'u dhibeen babal'inni isaa namoonni inni qabeehu yoo kara miliyoonaatti hirrigame malee waan nama 656 jaanii faasilitii waan kana laaluu argamanii namni ilaaluu danda'a. Biyya teenya oduu namni hakiman argin biyyattiin duu kana wanni kun kanarra badhaa akka ta'etti namni keenya akka hubatuun barbaadaan keessaa bahe. Gaarii dooktaroonni galatoomii dooktaroonni waan dabaltu qabdaati nama keeti. Eeyyee galatoomaa jaal barbaada. Balaa vaayirasiin kun uummata raanga'u uummata addunyaa raangaa jiru isin iyyuu tuqxaniittu isa irra deebi'uun barbaadu. Garuu ani waan ani maamiloota keessaniif uummata keenya yaadachiisu barbaadu ariitii vaayirasiin kun ittiin deemu hedduu nama sodaachisa. Fakkeenyaaf ani steetii Luuziyaanaa keessan jira. Ji'a darbe haala vaayirasiin kun irra jiru nu beeksisii naan jennaan waa walitti qabeen information walitti qabee presentation godheen ture. Steetii kana keessa nam tokko qofatu shakkama ture ji'a har'aa. Har'a garuu nama 7,000 oltu infectedii ta'e vaayirasii kanaan kun hedduu nama sodaachisaa jechuumaa kan jedhe. Nama naannoo 11 qofatu du'e ture. Kun egaa maalidhaa waan guddaa waa tokko waan dagatameetu tokkotu jira. Isa kaan akkamitti darbaa isa jedhu miidiyaan adda addaa hin dubbataa. Amma namni keenya waan dagatu natti hin fakkaatu. Garuu waan dagatamuu inni guddaan tokko dhukkubni kuni namni gaafa dhukkubsate hedduu kontaajiyeesii ta'a jechuun dhukkubicha namarraa namarratti dabarsa. Garuu inni dagatame nam tokko nama vaayirasii qabu sanatti exposed ta'e yookiin immoo infected ta'e faallamee jechuudha. Otoo malattoo dhukkuba sanaa hin argisiisiin guyyoota hedduu turuu ni danda'a. Fakkeenyaaf guyyi tokko hanga guyyi 14 turuu danda'a. Inni guyya tokko namni sun yoo underlying health conditions isa jedhamu dhukkuboota adda addaa dhukkuba sombaa dhukkuba tiruusaa ta'uu dhukkuba onneesaa ta'uu
dhukkuba kan biraas haa ta'u nama qabuu fi namoota umuriin isaanii 65 ol ta'e dafee irratti mul'achuu danda'a. Nama immunocompromised jechuun immunity qaamni keenyi uumamatti dhukkuba akkatti irraa nurraa oowwu maal jedhama immunity jedhama. Immunity jabaa namni qabu dhukkubichi dafee irratti mul'achuu dhiisuu danda'a. Immunity laafaa nama qabuuf immoo guyyaa tokko boodayyuu irratti argamuu danda'a. Egaa immunity homaan jenne namni qabu suni vaayirasii sanatti exposed ta'uyyuu hanga guyyaa 14 otoo homaan argisiisii vaayirasii sana warri kaanitti daddabarsuu danda'a jechuudha. Balaa inni guddaan isadha. Kanaafi otoo hin beekamiin hedduu accelerate godhee jechuun ariifatee uummata hedduu kan qabe. Niiwuorkitti guyyaa tokkotti namoota 60,000 meeqa akka qabe 30,000 guyyaatti qabee jira. Irratti argamee jira. Kuni egaa asymptomatic transmission jedhamu gaa namoonni otoo mallattoo dhukkuba kanaa hin argisiisiin uummata keessa sosocho'uu firoota isaanii keessa sosocho'uu isaantu vaayirasii kana hedduu nama faallessaa nama qabsiisaa jechuudha. Isarraa of eeggannaa guddaa gochuutu barbaachisa. Kun egaa waanuma theoretically odeessamu otoo hin taane scientifically waan argamedha. Fakkeenyaaf artikilii tokko dubbisaan ture dubartiin tokko qaamni ishee hedduu ho'inaan mana yaalaa deemte gaafa ilaalamtu vaayirasii kana irratti argani. Gaafa somba ishee CT scaanii X-ray adda addaan gaafa qoratan sombi ishee hedduu manca'ee argame. Kana jechuun maal jechuudha? Dubartiin sun qaamni ishee ho'inaan mana yaalaa deemte otoo malee qaamni ishee hin ho'in dura garuu akkuma nama fayyaa uummata keessa sosocho'aa turte. Dhukkuba kana nama hedduu qabsiisteetti jechuudha. Kuni balaa isa guddaadha. Egaa sabni keenya ni beekna kunuunsi addaa hin jiru. Innumti asitti godhamaa jiru kunillee hin jiru. Kanaaf dhukkubni kun uummata keenya keessa gale jennaan nama hedduu nu jalaa miidhuu waan danda'uuf namni fayyaa ta'ee otuma deemuuyyuu vaayirasii kana dabarsuu akka danda'u hubannaa addaa irratti gochuu nama tuquu dhiisuu iddootti namni wal ga'u hin dhageenyaa waa'ee siyaasa mootummaa Abiyyi kana wajjin wal qabsiisee namoonni hedduu wal ga'ii godhu jechaa ni dhageenyaa garuu naannoo Tigraay naannoo Amaaraa keessaa namni uummata isaaf hedduu of eeggannaa barsiisaa jira. Keenya garuu siyaasa isaaniif jedhanii walitti qabu isa kaan mana hidhaatti guuru. Kanaaf hanga danda'ametti walirraa fagaachuu harka ofii hiiqachuu kanarratti xiyyeeffannaa akka godhu uummata keenya yaadachiisuun barbaada. Hedduu galatooma. Fayyaa ta'e Dr. Hundee. Amma wanti kana waan bal'aadhaa yookiin innaadhuma biraa mata dureedhuma godhannee waan kanarratti uummata keenya akka waa qabachiiftanii akka ogummaa keessanitti isin dhiyeessuu dandeenya. Mata duree qabannetti ce'uudhaan dura waan isin kakaaftan amma uummanni keenya yaaddoo hamaa dhibeen kun akka uumamaatti akka uumama isaatiitti akka deemsa isaatiitti uumu caala keessumaa uummata Oromoo irratti dhiibban inni gochaa jiru mootummaa cuuccaa gaafa barcuma qabatee qabee uummata keenya irratti deemsisaa jiru kanaani har'alleen guutummaa Oromiyaa keessatti uummata qabee mana hidhaatti naqaa jira. Isa har'annaa nuti dubbannu kanalleen dhibee kana alaa fuudhee mana hidhaattiin seensisaa mana hidhaatii baasee alatti uummata keessatti facaasa. Uummanni kan keenya gara fuulduraatti dhufuudhaaf jiraanna ta'a. Rakkina addunyaan dhibee kanaan keessa jirtu addatti ittiin miidhamuu fi ittiin miidhamaallee jira, ittiin miidhamuufillee jira. Isa kana gaagaafii keenya gara taanu keessatti kakaafna. Kaayyoon marii keenyaas yeroo amma uummanni keenya waggaa lamaan darban kanaaf mootummaa bulchiinsaa Koloneel Abiyyi jalatti akka bosonuu adamfamee ooyiruu isaa fi mana isaa keessatti ajjeefamu keessatti akka ilmoolaa dachaafamee qabamee mana hidhaa keessatti ukkaanfamee kaa'amu keessatti taa'anii ilaaluun
yoo maddate waan biraa gochuu yoo dadhabame irraa dubbachuu lagachuun cubbuu duwwaa otoo hin ta'in akkuma dhalootaattu yakka waan ta'uuf kanatti jirra. Amma immoo akka uccuba irratti mangaaksaa jedhanii sana rakkina uummanni keenya yeroo muddamaa waggaa 2 irratti labsamee humna waraanaa jalatti dhiitamaa jiru irratti wanti hamaan kun dhufee jira. Waan hamaa dhufe kanas immoo addunyaadhaa alatti of eeggannoo malee akka uummanni keenya faalamu karaa adda addaatiin wanti ta'aa jiru akkuma nama kaase uummata laa fuudhanii mana hidhaatti naquu mana hidhaatii baasanii uummata keessatti facaasuudhaan akka wal ga'u waan godhamaa jirutu jira. Kanarraa egaa dubbachuun dirqii waan ta'eef dubbanna yoo maddate dirqama dhalootaa qabna. Kanuma jedheen gara mata dureetti isin dabarsa. Mootummaan Abiyyi labsii atattamaa baasee jira. Labsii atattamaa nus irraa dubbannu uummanni keenyas kan keessa jiraate waggaa 2 guutuu sirna Abiyyi keessatti haa ta'u malee labsiin amma labsame kun dhibee koronaa kanaan wal qabateeti. Haala labsiin sun itti ba'es sirna labsiin tokko ittiin labsamu hin guunne maaltu dhoowwamaa maaltu eeyyamamaa maalirraa labsiin sun nama ittisaa maalirraa nama ittifne eenyutu itti gaafatama isaa qabaatee raawwata waan adda baasee kaa'u hin qabu. Maalumaafuu gaafiin koo labsii kana faayidaa fi labsiin kun faayidaa fi hojiirra oolmaansaa akkamitti ilaalama haala inni ittiin labsamee fi haala mootummaan sun keessa jiru haala biyyi sun keessa jirtutti labsiin kun amma hojiirra ooluu danda'a faayidaa akkamii qabaachuu danda'a doktoroonni? Uyyaaboo waan bareedaa kaaftee beeki labsiin muummichi ministeeraa baase kuni wanni takka namni keenya beekuu qabu. Itoophiyaan Abiyyi naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa hin dabalattu. Itoophiyaan Abiyyi seerri isaa kan inni irratti hojjetu Oromiyaa fi uummata kibbaa qofa irratti hojjeta. Seerri isaa wanni bakka biroo irratti hin jiru. Maaliif kan jettu yoo jiraate amma naannoo bulchiinsa naannoo Amaaraatti mootummaan kanaan dura labsii baasanii makiinaaleen akkatti hin seenne namnilleen akkatti hin deemne waa hunda baafatanii turanii jechuudha. Namni dubbachuu hin dandeenye namni dhibeedhaaf saaxilame namni saamichaaf saaxilame keessattuu lafa taa'umsa guddina isaa keessaa Oromiyaadha. Yoo Oromiyaa gadi cabsine uummata kibbaa kanaa afaan qabatee taa'u yoo ta'u beete akka feene guunaa yaadajuutti deema. Labsiin ba'e kuni wanni nama agarsiisu kaabineen fi manni marii biyya Itoophiyaa uummata akkallee akka hojjechaa hin jirre nama agarsiisa. Kanakaa mana marii ministeerotaatu mana marii biyyatti dhiyeessee darbee fi wanni isaan dhiyeessan tokko waanni ogummaa irratti hoggatee dhibeen kun akkam babal'anne tisuudhaaf nama dhukkubsatan immoo wallaanuudhaaf akeeka tokkollee nu keessa hin jiru. Watakkallee hin fayyadu. Wanni inni kirraajuu yoo jiraatte yoo dandeessan kiraa manaa wal gargaaraa yoo dadhabtanis wal kafalchiisaa yoo godhuu baattanis humaa miti waan akkasiiti jaabeete. Garuu labsiin kuni uummata keenya dhibee kanarraa baraaruuf odoon ta'in uummata keenya miidhuudhaaf kan lafa kaayamedha. Amma addunyaan ganda tokko taateeti jirti. Haalli paandamikiin kuni ikoonoomii biyya Westiitii fi biyya Awurooppaa kan hunda kuffisaa. Amma the second time inuhu the great depression irra hamaa kan ta'utti depressionii seenaa yaadajuutu jira amma. Labsiin mootummaa Abiyyi political coronaadhaaf qopheessuudha. Hugguu diinagdeen uummataa kuftee uummanni rakkatee beelawe dissantiitu jira uummanni hin fincila. Humna waraanaa isaatiin haga dhibeen qabdee inni du'u
hamma dandeetti uummanni kun akka olmarmiidhaaf oliin kaane sababa ittiin hidhuu barbaadaniif wanni adeemaa jira. Amma Abiyyiin tokko akkuma jaartii isaa sirbisiisuu duruu inni wanni taatee jirti the first lady taatee jirti. Inni mootummaan Abiyyi waan inni hojjetu hunda uummanni keenya shakkiidhaan ilaaluu qaba. Mootummaa uummataan filatame. Mootummaa immoo tooftaadhaan uummatarra turuu barbaadudha. Amma dhibee sababa koronaa kana nama hedduutu dhumuudhaa ta'a biyya teenya keessatti. Nama hedduutu hiyyoomuudhaa ta'a. Namni huguu hiyyoomee nama hedduutu beela'uudhaa deema. Wanni Abiyyiin godhaa jiru qarshuma pirinti godha. Huguu pirinti godhu qarshiin isaatu ni qabeenya biyyattii ol waan ta'u jecha waa bituu diddiganaa jooniyyaadhaan baatee namni deema jiraata jedha. Hojjetaan mootummaa beela'uuf deema. Namni ganaa nama wal nyaatuudhaaf deema. Tarsiimoodhaan amma inni wanni uummata keenya gargaaruudhaaf odoon ta'in fincila irratti ka'uusaniidhaaf qophii kan eegale fakkaata. Uummata keenya dhibeerraa ittisuudhaaf qotee bulaa dur caalaa oomishaadhaa. Warra faabrikaa hojjettanii dalaydan immoo meeshaa biyya alaa fiduu hin dandeenye kana daddaftanii oomishtan isin gargaara. Waraanaa fi warri televezyiinaa immoo waan nuti jenne kana dabarsaadha. Ammas waan labsii isaa fireezii qaba beekte. ዛሬ የምንወስነው ውሳኔ ህዝብና አገርን ለማዳን አማ ህዝብና አገር ማዳን ሁጉ ጃመን ኡመኒ ኦሮሞ ማላከተ ቤኩ ቀባ ቢይትን ዱኩብሰን ልቡ ነማት ካምቢሮ ሞጃ ቤታ ፍሬዚ ኢኒ ኢብሳ ከነ ከርገሰት ኢስማቱ ንገዲ ቤቤቴ ዛሬ የምንወስነው ውሳኔ በዛሬ ኢትዮጵያና በነገውና ከበነገ ወዲያዋ ኢትዮጵያ ጃቤት is totally kana hugu wani kana domte ummanni oromotif mal aka qopayo ummanni kenya beekuudha qaba labsiin atattama beekuni ibe kana babalachuu raasitti sun dandayu ibe kana kan babalatin laisa furmaata tokkolleen qabu wanni sila jalqaba waan mootummaan godhuu dandayu wanni qabu tokko ummata biratti fudhataman qabne mootummaa jibbamaa waan ta'e warra ummanni jaalatu warra sektariin adda addaa sagalee ta'uu danda'an kana waliif fiduudhatu. All opposition namni as humanity waliin dhaabbatu warra dhaabota siyaasaa ummata isaan dhaganii dantaa isaan dhagan kana wajjin walitti fidanii akkaataa dhibeen kun immoo beeytoota beekumsa warra ogummaa kanaan qabaatanitti tartiiba lafaan kaa'an san irratti hamma dandeemetti lubbuu namaa baraaruudhaaf wanni hojjetame hin jiru. Mana hidhaati hattuudhaaf warra nama saaman gadi lakkisaniiti ummata saba isaanii jaalatu. Ummata rakkoo ummata isaaniitiif yaadu. Ummata rakkoo ummataaf silaa dirmachuu danda'u. Ummata silaa carraa argate ummata isaanii gargaaruu barbaadan. Arra adamsamaan mana hidhaa keessatti jiranii labsiin atattamaa inni baase kuni kan ogummaadhaan fi dhibee kana ittisuudhaaf akeekama odoon ta'e caalaa ummata keenya miidhee rakkoon irra geessee fincila boru ganama fuuldura inni ka'uu deemu akka inni mataa waliin qabanne duuda cabsuudhaaf labsii ba'ee natti fakkaata akkanaan ilaalutti. Ole doktoroonni galatoomii doktoroonni waan amma onneedha kaasee inni irratti yaada kenne irraa waan dabalattoo qabaatte daqiiqaa xiqqoo irraa fudhachuu dandeessa garuu ittumaan fuftee gaafii ittaanuun isii kaasa akka haala mootummaa kanarraa ka'ee uummanni keenya dhibee koronaa kanaa fi sirna mootummaa Abiyyi wal bira qabee innaa yaada kennu dhibee koronaa caalaa waan mootummaan Abiyyi godhetu irra ulfaatadha. Dhibee koronaa mataan isaatu dhibee koronaa caalaa miidhaa nurra kaa'e mootummaan kun dhibee koronaatiifis fala nuu ta'uu hin danda'u. Waan inni godhutu dhibee koronaa caalaa jedha. Kanaaf fakkeenya innaa kennanii amma addunyaa kana keessatti biyya adda addaa biyyi namni baay'een irraa dhume jedhamee himamu Ispeenii fi Xaaliyaanii akka qabeenya baay'ina nama isaaniitti.
waggaa lamaanii mootummaa Abiyyi keessatti uummanni Oromoo dhumuu duwwaa miti. Dhibeen kun innaa duutu amala dhibee isaarraa si ajjeesu waan nama godhulleen wallagachiisuu fi sirna silaa awwaalchaa irratti illeen dhiibbaa qabaatu. Namni amma jiru sanatti kananii argatee yaalamee kabajaadhaan gaggeeffama. Uummanni Oromoo garuu ajjeefamuu duwwaa otoo hin ta'in waggaa lamaan kana keessatti salphina hamtuu keessa aadaadhaaf safuudhaa ala ba'ee baanee jiraanne. Abbaa warraa fuulduratti intalaa fi haadha qixisuu fi hangafa gudeedamte. Abbaa warraa fuulduratti haadha warraa gudeedanii. Deessutu mana irratti deegamee corroqa keessatti deesse. Deessutu ciniinsuu wajjiniin ajjeefame. Salphina duuti hin qabne, duuti kabajaadha. Salphina duuti hin qabne keessa nu jiraachise mootummaan kun waggaa lama. Mootummaa humna waraanaatiin nutti bobbaasee nu salphise kana irraa koronaan kun salphaadha waan jedhamutu jira. Kanaafi kamtu caala akkuma uummanni keenya jedhu kana dhibee koronaa kana moo akka uummata Oromootiif dhibee koronaa kana moo miidhaa mootummaan suni uummata keenya irraa geessisee fi kan mootummaan naan jedhu mootummaa Koloneel Abiyyi kan waggaa lamaa kanaa jechuu kooti geessisetu caala moo miidhaa koronaan kun amma ammaatti geessisee fi gara fuulduraallee fala argachuu qaba. Akkasittis tilmaamuu keessatti ilaala uummanni keenya waan ta'eef dhibeen dhufaa hin darba. Golfaan bara baay'ee dhalate kun golfaadhuma Oromoon kanaan golfaa jedha. Golfaan hin dhalata abbaa ajjeesuun ajjeesa hin darba uummanni nagaata. Garuu salphinni golfaadhaan dhufu hin jiru noormaal waan ta'e uumama waan ta'e. Salphinni mootummaan kanaan nurra kaa'e immoo madaa laalaa bara guutuu irraanfatamuu hin dandeenye. Kamtu caala wal bira qabanii ilaalan Dooktar Hundee. Gaaffii babbareedaadha jaal barbaada. Duraan dursee Dooktar lafa kaaniiru akeekni labsii hatattamaa kun yennaa big picture scope inni qabu ilaallu koronaa wajjiniin miti kaayyoon inni qabu koronaa transmissionii koronaa salphisuuf miti daddarbinsa dhukkuba kanaa salphisuuf miti. Fakkeenyaaf Dooktar Fireezii tokko tokko dudubbataniiru animmoo yemmaa daagim irbijjaa yaas wasidaal ilaal. Kun egaa dubartiin tokko buna bidachuu gadi baate hin ajjeefamti jechuudha moo maal jechuudha. Kuni kana kan biraa immoo mootummaatti Abiyyi na ilaallu mootummaan itti fakkaatu maaliifi waan inni jedhu tokko Tigraay keessatti faayidaa tokko hin qabu fudhatama tokko hin qabu. Inni labsii inni baasus seerri inni baasus uummatuma Oromoo irratti warra Amaaraa gammachiisuufidha. Malee rakkoo dhuguma uummata kana keessa jiru rakkoo dhuguma biyya sana biisuun keessa jiru furuuf miti seerri Abiyyi irraa gadi ba'u. Kanaafi labsiin hatattamaa duriyyuu ture. Edda inni mootummaa dhaabbatee labsii hatattamaa keessa jiru uummanni keenya. Kanaaf jijjiirama inni fidu hin jiru. Garuu inni dawoo godhatee kana seera kana dawoo godhatee immoo moor uummata miidhuuf kunoo yemmaa daagim irbijjaas wasidaal ni jedhu kuni uummatuma keenya taargeetii godhee uummata keenya ittiin hacuucuuf ittiin dhiibbaa jalqabe kana buqqisuu jalqabe kana ajjeechaa jalqabe kana itti fufuuf tolfataa jira malee koronaa uummata kanarraa tiksuuf miti. Yoo danda'ame koronaa kana immoo ittuma fayyadameeyyuu uummata kana miidha akka uummata keessa faca'ee fakkiin argaa jirreyyuu miti. Maqalee fi Baahirdaar keessa nam tokko karaa irratti gaafa hin argamne biyya keenya keessatti garuu mootummaan Abiyyi walitti qabee waa'ee siyaasaa barsiisa. Mani'aa keessatti namoota kumaatamaa walitti qabee haala nama suukkanneessuun uummanni sun dararamaa jiru rakkachaa jiru. Kun otoo mootummaa uummata kanaa kunuunfatu
mootummaa lubbuu namaaf faayidaa qabu moral value qabu otoo ta'ee akkasiin godhu ture. Biyyoonni adda addaa biyyoonni addunyaarra jiran uummata isaanii balaa kana jalaa baraaruuf gaafa carraaqan garuu mootummaan Abiyyi immoo itti fayyadamuuf of qixeessaa akka jiru nu argisiisa malee labsiin hatattamaa kun uummata keenyaaf faayidaa tokkoyyuu akka hin qabne nu argisiisa jechuudha. Isa kaan Dr. Samaraayizii godhanii lafa kaa'aniiru irra deebi'uu hin barbaachisu. As deebinee gaaffii isa boodaa gaafattan koronaa vaayirasii moo mootummaa Abiyyitu uummata keenya irra gaaga'ama guddaa geessisaa jira isa jedhu kuni hedduu ifaadha. Clearly koronaa vaayirasiin uummata Oromoo barbaadee qabee hin ajjeesu. Koronaa vaayirasiin uummata Oromoo qofa lafarraa balleessuuf qophii hin qabu, kaayyoo hin qabu. Nama addunyaa kanarra jiru hundumayyuu qabuu ni danda'a. Garuu mootummaan Abiyyi kaayyoonsa, poolisiinsa, labsiin hatattamaasaa han taargeetii godhate han itti qixaa jiru, han itti kaayyeffatee hojjetaa jiru uummata Oromoo lafarraa balleessuufdha. Kanaaf waluma madaaluuyyuu hin dandeenyu. Mootummaan Abiyyi saba Oromoof koronaa vaayirasii miti balaa guddaadha. Saba kana lafarraa balleessuuf. Saba kanaaf waa tokko gara laafinsa ala namaa ala namaaf otuma diina kee ta'eeyyuu haalli ittiin miitu insitti dhaga'ama maaliifi si fakkaata. Bineensi wal fakkaatu wal gargaara. Leenci wal fakkaatu wal gargaara. Leenci tokko otoo mi'amuu dhaabatee hin ilaalu. Jarri sun obbolaa ta'uu dhiisuu danda'u garuu leenca jarri sun. Namnis akkasuma garuu mootummaa Abiyyi addadha. Maaliifi uummata Oromoo akka hedduu nama yaaddessutti diinummaa guddaa saboota warri kaanillee barsiisanii irratti kaasanii miidhuuf kaayyeffataa jiru, poolisii baafachaa jiru, sagantaa adda addaa diriirfachaa jiru. Kanaaf mootummaan Abiyyi koronaa vaayirasii caalaa saba keenya kan yaaddessu, mootummaa yaaddessu waan ta'eef sabni kun irratti qixaa'ee ofaa eeguu, ofaa tiksu, vaayirasicharraa of eegaa, vaayirasii isa adda ta'e, isa sabichuma lafarraa balleessuuf qixaa'aa jiru kanaafis akka qixaa'u yaadachiifachuu barbaannaa galatooma. Fayyaa ta'e dooktaroonni gara dooktaroonni dhagaa maqaa isa wajjin yeroo dheeraa waan mari'anneef dooktaroonni dhiifama. Haa ta'u dooktaroonni gaafii ittaanutti isin dabarsuu dura kan warran isa tursiisa. Maaliif dhimmi kun dhimma jabduudha. Dhimma keenya dubbatachuu dadhabneeti. Rakkinni keenya guddaan mootummaan nu ajjeesu kana duwwaa otoo hin ta'in du'a nama keenyaa fi gidiraa salphina nama keenyaatii fi dubbatachuu dadhabuu keenya, himachuu, lolachuu, falmachuu dadhabuu keenya wanti guddaan hanqina keenyarraa Abiyyis ta'ee mootummaansaa maqaa nutti jijjiirratee waggaa 2 keessatti maqaa 3 jijjiirratee karaa ittiin dagachiisee nu dhabamsiisu tolfachaa jira. Kana keessatti miidhaa amma Dooktarri Hundeen kaase keessatti waa hedduutu jira. Kan uummanni keenya illee kaasu keessatti yeroo tokko keessa sagantaa tokko keessatti kaasanii fixuu dhiisii kitaabatti yoo ta'u barreessanii kan yeroo dheeraa namarraa fudhatu. Kana keessa mootummaan kun waggaa 2 nu bulchee biyya kana bulchee jechuun hin danda'amu. Akkuma fe'e godhe kana keessatti waa hedduudha godhe. Waan inni godhe kana keessa uummata Oromoo gargar qoqqoodee uummata cunqursaan kolonii adda facaasee qabsoon dhiiga nama keenyaa miliyoonotaan kan falchiifte waggaa 150 uummata keenya kaabaa kibbaa baadiyyaa wal barsiisee wal keessa galchee wal fudhachiisee waggaa 2 keessatti facaasuudhaaf gargar dhaabuuf gargar qooduuf yakka guddaa raawwate.
Uummatuma keenya ta'ee irraa hafe uummata safuu qabu ta'ee irraa hafe malee irraa hafullee malee miidhaan sanaan ga'e salphaadhaa miti. Uummata mootummaa Abiyyi fuuldura sagalee tokkoon dhaabbatee harka duwwaa taankii fi meeshaa gurguddaa mo'ee mootummaa EPRDF TPLF masaraa mootummaa keessaa baase hadda facaasee akka fe'e godhee ammarraatti nurra jira. Warra isa bulche ijoollee qeerroo 40,000 mana hidhaatii hiikna jedhanii innis lammaanis warri isa leellisanis aktivistoonni jedhamanis ittiin dhaadachaa ba'an 100,000 hidhuun omaa ta'eeti 100,000 hidhan keessaa 40,000 hiikuun 10,000 hedduu ajjeesan keessaa 40,000 hiikuun waan guddaa ta'ee akka galataatti waan yakka waggaa 27 nama keenya ittiin ajjeesu ittiin hidhuudhaan raawwatan lafa kaa'anii harka nu rukuchiisan. Yakka sanaaf isaan miti kan itti gaafatamu. Nuyi kan harka rukute. Gumaa nama keenyaa otoo haati gaaddisaa hirphasaa teessuu, otoo haati tasfaa'uun camadaa teessuu, otoo haati fi ijoolleen haati warraa laggasaa wagii teessuu kaanee dhiifama goonee jenne mootummaa yakkamaa kana. Kana hundaa lafatti irra ejjateeti hogganoota fi ijoollee barcumatti qeerroo bilisummaa Oromoo dhiiga itti dhangalaaftee bara 2016 mootummaa lammaa jalatti daqiiqaa muraasa keessatti ijoolleen 700 ol arsadiitti kan biyyatti makamte. Sana hundaan 40,000 isin hiikne jedhanii harka nu rukuchiisanii har'a warri qabsoo sana dhiibee qeerroo sanas ijaaree barcuma sanarra akka isaan ga'aniif carraa isaanii uume hunduu manadhaa jira. Abdii Raggaasaa dabalatee. Abdii Raggaasaa isaan har'a manadhaa kaa'anii itti burraaqan kun otoo akka isaanii garaadhaaf nama bulu ta'e yoo maayiraga ta'e kan wattaaddaraa kana ta'e maarshaaliyyuu ta'uu danda'a sammuu isaatiin. Intelijentii baratee piroofeeshinaal ture gaafa waggaa 30 kana gaafa qabsootti galu. Otoo bulchiisa beekumsa ta'e dachaa isaanii 10 ta'a. Nama mudhii isaarraa nagaadhaaf jedhee qawwee hiikkate qawweedhaan qabanii har'a maatii isaa jalaalleen dhoksanii kaa'aa jiru. Abdii Raggaasaa fakkeenyaaf kan kaase hoggana olaanaa waan ta'eef. Sanaa gaditti warri jiran isuma durayyuu kaayyoo fufaatuu dheengadda kaaf. Milkeessaa Hirkoo, Yaazoo Kabbabaa, warreen biraa gaazexeessitoota isaan gaafachuu dhaqan. Waaqoo Noolee fi gaazexeessaa Dassuu Duulaa har'alleen manni seeraa isaanii hiikee bilisaan gadhiisaa jedhee abbaan alangaa isaanii in kassasiisu jedhee warra jedhee manadhaa kaa'anii jiru. Kanaaf warra kana wajjin warra akkasii kana warra xurii akkasii kana irra dhibee koronaa akka amma hundeen jedhee sanyiidhaan nama fille. Oromoodhaa fi Amaaraa, Tigreedhaa isa tokko sodaatee isa tokko hin miine. Iwayyuu akka uummata keenyaa mee kanarratti yaada gabaabduu kenniitii isa taanuu isin dabarsaa. Yaadatu naan badeen isin irraa fudhadhuuf makooti sa'aa dheeraa fuudhee. Yaa waan gaarii jettee Abiyyiin nama yeroo isaa malee dhalateedha. Nama zabana Minilik dhalatu irra tureedha beete yeroo isaa malee dhufe. Uummata guddaadha nuti tokko guu jarjaree miidhaa hiree waan tokko akka inni kan jiru nu miidhe uummanni very aggressive miti uummata Oromoo keessa uummata suuta jiru. Kana jechuun immoo gaafa nuti kaan immoo abbaan fedhe dhaabuu nu danda'u. Akkuma gaafa boombiin itti darbamte Abiyyiin bagan du'inii
odoo du'ee ture gootan nurraa du'e jennee booyaa turree jaamusaan beekte kana arra Abiyyiin nama badaa nama Oromoo jibbu nama Oromoo fixu yoo jette Oromoo irraa arra afaan tokko dubbanna waan guddina keenya hubannaa wal fakkaataa waan hin qabne jecha hagas nu dage arra hubannaa wal fakkaataa irra qabna. Akkuma jette dhibeen addunyaa wajjin nutti dhufe. Dooktaran jiru, narsiin jiru, uummanni uummata isaaniiti yaadu seera biyyittii isaa waliin fudhateeti Prime Ministeriin biyya England dhukkuba san qabate murteeffatan ture uummata kaan irraa adda. Kophaa isaa waan inni godhatee jiru ture. Kophaa isaa godhatee ture mana hidhaatti darban turanii. Waan uummata isaatii wajjin murteessa hojii irratti oolee murtii dogoggoraa fudhatanii turanii inni mataan isaa har'a lubbuun isaa boruu du'aa neenyu bakka isaa bu'aa hunda taasisanii dhibamee akkuma nama kaanitti wallaanamaa jira. Wanni Abiyyiin nu godhe the fabric of Oromoo lafarraa nu balleessuudhaaf godhe. Guddina keenyaan heddumminaan du'a isaarraa hafne. Heddumminaan qaroominaan oobsaan shira isaarraa hafne. Silaa akka inni duraan eegaletti amantiidhaan gandaan gosaan uummata keenya ka gumuus itti ergisiisee karaa irratti fixee maaloo gaafa namni keenya illee naangoo qabate akkatti miidhamnaa maaliif dhufee nu laallee gaafa isaan jaanii inni beeta mangistii keessatti duuba taa'ee wanni waraabamee beesanii wallagee wonna kennaa ajjeesanii uummata ifiifuu rakkataa jiru. Hammeenyi isaa gaafa san gurra Oromoo seente badaa ta'uun isaa gaafa sanuma seente. Wanni inni itti gargaaramaa jiru ammaan tanaa uumaa tooftaa leenjii intelligensii itti hojjetame saniin fi nama gaarii fakkaatee duubaan guyyaa huccuu biroo uffatee galgala huccuu uffatee ilma namaa kan hunda fixaa kan jiru isa. Warra Tigree Angootaa, warra Amaaraa biyya san keessatti nama du'aa jiran bakka bu'aa bulchaa warra Gaambeellaa sanillee kan ajjeesu nama hedduu fixaa jiran namicha harki isaa dhiigaan wanni ta'edha garuu uummanni keenya kanarraa isin dandaman. Koronarraa isin rafnaa Abiyyirraa isin dandaman. Wanni nuti godhuu qabnu lakkuma filmaatatti adeemamu haalli filmaataa dho'uudhaa fi odoo dachiin tun baqaysitee isa liqimsitu namni barbaadu Abiyyiidha. Tanaaf qarqara hundarratti wanni tahaa jira. Namni mootummaa seenaa biyya sanii keessatti namni uummata Oromoo mootummoonni Abiyyi dura jiranis Haayile Sillaaseenis uummata Oromoo beeleessee akka gargaarsanaa ganneen sanumaan irraa dhumate. Mangistuunis deeggarsa uummata Oromoo guudhamu jalaa dhumate. Mallasis gaafa uummanni Oromootti gara dhumata. Abiyyiinis amma akka gaafa uummanni kabajaa godhee uummata safuu qabu aadaa qabu siikannee hiree siikannee nagaan akka wal jiraannu kan arra mo'ame waan dabarte dhiifnee waan fuulduraa waliin haa guddifannu yaada guddina qabuudha. Yaada ulfina qabuudha. Yaada Oromoo fakkaatuudha. Kana namicha hin filatamini rakkoo kana furuudhaaf nama bakka buufameetu haati tiyya mootii taatinaan jee baasa haareen irratti baasee lubbuu nama keenyaa qe'ee uummata keenyaa miliyoonaan buqqisee fichisiise. Kana hundammoo itti gaafatamuu ta'a. Bakki inni itti sooromee ilmaan isaatti guddifatu waliin arguu tiranya. Biyya keessaas haa ta'u biyya alaatiis haa ta'u. Waan inni itti balleessee guyyaan itti gaafatamu fagoon taatu. Uummanni keenya ammoo uummata guddaadha. Rakkoo kana caalaa hunda wal qabanneeti kaane. Uummanni Oromoo kaabaa kibbatti bahaadhiyaatti hiree takka hegeree takka qaba. Nuti tokko miidhaan keenyaas rakkoon teenyaas tokko. Tokko fi qabanii tokko fi hin dha'uun tooftuma haga ammaa nu kuffise. Nu hundaa'uu hin jaalatan. Isaan lafa keenya malee Oromoo hin jaalatan. Kulleen warri dhufan. Kanaa jecha akkuma kalee isaa sanitti gara bal'inaan waan dabartee dhiifnee waan fuulduraa wal dura qabannee waan diinni addaan nu facaaserraa aannee ifii walitti qabamnee ammallee haga biyya teenya irratti abbaa taanuu qabsoo teenyatti fufuudha qabna. Bakka irraa kaanirraa fi bakka irra jirurra guulaadhee uummanni Oromoo daandii guddinaarra jira. Amma wanni Abiyyiin uummata Oromoo wanni inni ajjeesaa jiruu fi wanni inni hidhaa jiruu fi aangoo tanarraa na buusanidha.
wanni inni hidhaa jiruufis aangoo irraas bu'uunsaan oolama. Biyya teenya irrattis abbaa biyyaa ta'uun keenyas hin oolamu. Biyya Itoophiyaa keessatti namni Oromoo ajjeesu aangawaa ta'ee jiraachuu hin danda'u biyya san keessatti. Beekuu qaba. Kana duraan itti himne diideeti keessa deemee jira, dhiigaan laaqqateeti jira. Hiruma taa'ee nagaan ilmaan isaa guddifatuuf dhoowwe malee waa takka illee hin fidu. Kanammoo qabsoo teenyaan irra kaafna. Uummanni keenya uummata kanarraa isaafuu dandeenyu qabsoo teenya jabeeffachuu qabna. Koronaan uummata addunyaatiin wajjin diimaan jennee gurraachan jennee hunda waliin nu qabe. Hundi waliin furmaata barbaadaa jira. Warri faranjii waan qaban biyya isaaniitti fi biyya keenyaas kan jirus beekumsaas qaban walii qoodanii intarneeta bananii namni wal gargaaraa jira. Kuubaatu dhagee Xaaliyaan gargaare waan ajaa'ibaa. Raashiyaa walitti amata meeqa wixii muraniiti Niiwoorkitti gaafa cinqamanii xayyaara guutuu meeshaa waan saniin itti wallaanamu fiddeefi kan arramoo boruu lola seenan jaamu Niiwoork irratti dhaabanii gargaarsa uummata Niiwoorkii bira dhaabbatan. Kana addunyaa wajjin nutti dhufe. Abiyyiin immoo diina Oromooti uummata Oromoo lafarraa balleessuuf dhufe. Uummanni Oromoo kan isarra hamaarraa ni dandamanne isaanis baduu hin dandeenyu qabsoo teenya itti fufnee deemna. Sababa biyya Itoophiyaa keessatti waan ifii godhuu deeman dura ba'anii sitti himan. Namoonni amma kanarratti faayidaa harkannaa, siyaasaa harkannaa, warra akkanaa goonaa ja'anii waan jira hunda tarkaanfii fudhannaa jedha muummichi ministeeraa ni waan san ifiif godhuu deema. Namni keenya akka if hin daganne. Hiree Abiyyiin wanni Abiyyi irraa barannu gaafa hiree harkate carraa nuti jiraannu nuuf hin kennine nu ajjeesa. Ammallee hiree dhufa. Dhibeen kuni kan Abiyyiif carraa fidee miti. Biyyattii guutuu addunyaa hundaatu economic depression irratti seenuudhaa deema. Namni gubeele, namni waan nyaatee dhabu lafarraa ka'a. Har'aaf qalbiidhaan itti qophaa'uu qabna. Carraan koronaa biyya hundaan nurratti dhufee garuu wanni dhufe suni yoo irratti qaamaa qalbiidhaan qophoofne irratti fayyadamuu dandeenya. If dagachuun qabnu. Qarshiin inni piriinti godhee namaan bitu kunis gatii dhabdii boru. Qarshiin Itoophiyaa ijooliyyaanuu fe'anillee hin deemtu. Kanaa jecha carraan dhufaa jiru. Kanaaf qaamaa qalbiidhaan qophoofnee qindoomnee haa eenyu. Mana hidhaa Abiyyiin baasee nurraa nun baasu inni abayye. Nu cabsee bahuudhaa deema. Fayyaa ta'e doktoroonni galatoomii. Hundee labsiin kun egaa labsame kaansaa gaafii duraan kakaase keessatti fixan waan gaafii kana keessatti dhiyaachuudhaaf jiraatu. Haa ta'u malee immoo waan tafe baay'ee waan ta'eef numan kaasa. Labsii kana labsame amma uummanni keenyas haa ta'u warri biraa yaaddoo mootummaa kanarraa qabu labsii kana da'oo godhatamee waan yaadame akkuma isin duraanuu kakaaftan waan yaadametu jira malee labsiin kun dhibee koronaa eegsisuudha waan ifa ta'e godhee lafa taa'e kaa'ee hin qabu jedha. Ammayyuu abbaa irree ta'e labsiin kun mootummaa kana abbaa irree godhee warri jedhus hin jira. Maal jennaan akka disla wanneen kaasee paarlaamaan miseensonni paarlaamaa walitti dhufaniiti barruu barraa'eetti kenname duwwaa raggaasanii galan. Kanatu hojjetamaa jedhee ifamee aangoon warra kana raawwachiisu daangassaa kanaa wanti jedhee dhiyaateef hin jiru. Waanuma akka feene taana executive body yookiin immoo manni maree ministeerotaa hojii raawwachiiftuu jedhan kan. Manni maree ministeerotaa waan barbaade akka godhuu fi raggaasaa fi hojiin kun labsiin kun mana maree ministeerotaatiin raawwatama. Command postii miti jedhan. Command postii maaliif hin taane jedhamee ibsa Aati Alangaa Adaanach Abeebee kenniteeni uummata biratti command postiin maqaa gaarii hin qabu jedhan. Maqaa gaarii uummata biratti command postiin hin qabu jedhanii jibban sana waggaa lama guutuu Oromiyaa irra kaa'an. Oromiyaa akka uummataatti, Oromoof Oromiyaa akka uummataatti, Oromiyaan akka biyyaatti hin ilaalamtu jecha. Ifatti kun ifa maal akka qaban Oromoodhaaf waan ibsila isin jettan kana jarri kun mootummaan jedhame kun Oromoodhaaf maal akka qabu kanarraa argamu. Har'ayyuu command postiidhaan Oromoon du'aa jira. Har'a gaafa ishiin dubbatte bariituu Wallagga keessatti Gujii keessatti
iddoo biraattis komaandi poostii isaa waggaa lama uummata keenya irra kaa'aniin du'aa jira. Garuu uummata biratti maqaan kun gaarii miti komaandi poostiidhaan buluurra jechuurra mana maree ministirootaatiin raawwatamaa jedhaniiti barruu diriiraa daangaan qabna. Nu raggaasaa jedhanii itti kennanii raggaasee fi harka rukutee fi mormii tokkoo fi harka guutuudha. Kana jechaan abbaan rummaa isaanii tolfachaa jiru jecha. Maaltu raawwatamaa kan jedhu daangaan qabu. Kana jechaan akka gaafa goolii diimaa qayi shibbir isa jedhanii abbaan fe'e bulchaan gandaa tokko hidhataan gandaa tokko namatti hin tolin ajjeesuu danda'u jecha. Kana keessaan labsii kana keessattis kan ugguramu kan rakkatu kan du'u kan ajjeefamu kan miidhamu uummatuma Oromoo ta'uudhaaf deema. Maaliifin biyya Amaaraa abbaa qaba. Biyyi Sumaalee abbaa qaba. Biyyi Tigraay kormoota namuu qubatti qabuu hin danda'u. Kan abbaan qabne Oromiyaadha. Kanaaf labsiin kun akkuma isin jettan yaaddoo kana keessa mootummaan kun aangoon isaa dhumee jira. Filannoonni yeroon darbe yeroon beekamneef darbee jira. Amma biyya sana keessa mootummaan ji'a shaniin booda hin jiraatu. Mootummaa abbaa irree gochuudhaaf labsii kanatti gargaaramu dhibee koronaa kana dhimma ba'ee warri jedhus jira. Akkamitti ilaalamamee Dr. Hundee? Waan hedduutu tuqxaniitu already waan dabaluyyuu baay'een hin jiru garuu ani waa'uma mootummaa Abiyyi kana gaafan ilaalu waan sadii na sodaachisa. Tokkoffaa namichi kuni jibbinsa guddaa saba Oromoof qaba. Kanan mirkaneeffadhe gaafa inni waraqata xiqqoo tokko paarlaamaa isaa keessatti argisiisee kunoo Wallaggaa yoon deeman ajjeesuuf qophaa'aa jiru gaafa inni jedhe namni sun nama badaa akka ta'e hubadhe. Kan biraa namichi kuni sammuu hin qabu. Sammuu nama qabu fakkaata malee he's extremely idiot guy actually. Karaa hedduu waan inni dubbatu yoo ilaaltan waan inni koppii godhee speechii Obaamaa, speechii namoota bebbeekamoo funaanee dubbata. Kuni gowwaa sammuu hin qabne nama gadi badaa akka ta'e argisiisa namichi kun. Kanaaf ani tokko jibbinsa inni saba kanaaf qabu yaaddaa, lammaffaa namichi sobduudha. Sadaffaa sammuuyyuu hin qabu. Kanaaf balaa koronaa vaayirasii kana fayyadamee uummata keenya karaa hedduu miidha kan jedhu yaaddoo guddaa hin qabu. Maaliifii tokkoffaa hin jaallatu saba kana waan barbaade saba kana keessatti otoo balaan kan argamee hin beekne alatee mootummaan Abiyyi saba kana lubbuu saba kanaa baraaruuf waa tokko tarkaanfii tokko tarkaanfata jedhee abdii tokkoyyuu hin qabu. Inni isumayyuu akka gaaddisaa itti fayyadamee kunoo yemmaa daagim irmijjaas wassidaal inni jedhu kuni directly kan inni taargeetii godhe saba Oromoo ittiin miidhuuf ittiin hidhaa jiru kana ajjeechaa jiru kana ol aantummaadhaan itti fufee mootummaasaa mirkaneeffachuu malee poolisii inni baasu yeroo hatattamaa inni baasu waan inni jedhu kun hundumtiyyuu it's all nonsense. Tigraay keessatti hojiirran oolu, Amaara keessatti hojiirran oolu, kan inni oolu abbaa irrummaasaa saba Oromoo irratti argisiisuuf qofa. Kanaaf sabni keenya jabaatee akkuma isin iyyuu jettani akka of eeggannaa godhu, akka cimee sirna nafxanyaa kana inni Abiyyi irratti ijaaruuf qixaa'u kana ofirraa murqanii ba'uuf jabaatanii lafa jiranitti bilisummaa isaaniif jabaatanii akka hojjetan qofa yaadachiifachuu. Vaayirasii kana immoo akkuma addunyaan irra jirtu karaa dandeenye hunduma otoo hin faalleffamiin, otoo hin qabamiin jabaannee ofirraa faccifachuu kanadha malee mootummaa Abiyyi irraa waa tokkoyyuu kunuunsa addaa yoo dhukkubsate illee sabni keenya lafa dhaqee wal'aansi supportive care jedhamu kan argatu hin qabu. Hospitaala isa kamidha inni Oromiyaa keessaa ventileetarii qabu. Oksijinii gahaa inni qabu isa kamidha. Sabni keenya otuma dhukkubsateeyyuu mana isaa ciisee otoo karaa adda addaa otoo of wal'aanes maatii isaarraa adda of baasee ofumaa of wal'aanu malee idduma deemee wal'aansa gahaa argatuyyuu hin qabu. Kanaaf otoo hin qabamiin
ammumaa jalqabee amma hin beekamu nama 60 jedhu malee nama dhibboota 60 oltu qabamee jira biyya san keessatti. Kanaaf of eeggannoo guddaa balaa addunyaan irratti miidhamaa jirtu kana saba keenya keessa otoo galee achi keessaa bahuunsaa hedduu nama rakkisaa. Kanaaf of eeggannoo guddaa haa godhu sabni keenya mana isaatti gadi bahuu dhiisee nama iddoo addaatii dhufee isaan keessa faca'u kana mootummaan kun loltuu isaa ergee inni iddoo adda addaatti ergu kuni vaayirasii kana tamsaasuuf balaa guddaa waan fakkaatuuf isaan irraallee baqachuu namoota addaa namoota biyya ormaatii dhufanii hundumarraa baqachuu wal baqachuu kana kanarratti xiyyeeffatee sabni keenya walaa eegu walaa tiksu malee mootummaan kun saba kana kunuunsuuf warra dhukkubsatellee wal'aansisuuf ogummaa isaas hin qabanii facilities hin qaban equipmenties hin qaban. Kanaaf of eeggannoon isa guddaadha jechuuf hin jedhu. Galatoomuu. Hedduu fayyaa ta'e Dr. Hundee. Wanni waan kana gaafinumaan Dr. Hundeedhaa kaas irratti waan dabaltu yoo qabaatte irra deemuu nan barbaachisu yeroo qusachuuf. Yaa mootummaan Abiyyi waan sabni Oromoo saba seeraan bulu ta'eef Abiyyi nurratti mootii ta'ee jiraachaa jira. Maali uummanni keenya uummata tokko irraa qabate. Yeroon kun mootummaa ce'umsaati. Paartiin biyya hundaa'u biyya alaatiin hin seenu namni if ijaaruu danda'a. Filmaan nus hin godhameeti. Filmaata saniin booda nama filameeti aangoo qabataa. Kana waliigaltiin lafa kaayame. Akkas akkattis itti deemama jedhamee yaadame. Kana eegaa jira. Tanaafi bakka tana diiguu didee filmaatachi dheeressaa sababatti barbaadaa nama keenya hidhaa nama keenya ajjeesaa nama immoo maallaqaan bitamuu danda'u bitamaa nama immoo sabaa fi saba gandaa fi ganda wal lolchiisuudhaan yaalii inni godhaa jira. Amma wanni heerri Abiyyi biyya teenya irratti hojjechuu danda'eef kan mallas kufee kan Abiyyi ta'eef abdii uummanni keenya qabu sanirraa. Uummanni keenya wanni inni beekuu qabu. Ha Abiyyi wajjin hojjetus. Ha Abiyyi wajjin hin hojjennes. Ka jaarmaya siyaasaa adda addaa ta'es. Abiyyiin hunda keenya. Odoo danda'e warra biyya jiranii miti Oromoo biyya alaa jiraniitu dachii tanarraa nu dhabamsuu barbaada. Odoo hiree isaa argate. Kanaa jecha mootummaan kun naasuu saba Oromootii qabaa. Saba kana dhibeerraa baraaraa jee namni yaadu nama sammuu isaa fayyaan qaba. Mootummaan kun odoo nun balleessine odoo lafarraa nun finne sabni Oromoo kaanee if baraaruu qabnaa seentimentiin jettu suni uummata Oromoo keessatti dhalatu qabdi arra. Biyya Tigraay ilaala. Biyya Tigraay equipmentii teestii waan kana COVID-19 ittiin teestii godhan kan mataa isaanii baafatanii qaban. Most likely warri Amaaraas ni qaban ta'a. Biyya Oromiyaa keessatti waan teestii ittiin godhan jirtu sanuu kan ittiin laalamu Oromoo miti Amaara. Bakka masiitis bakka inni jiraatanii ilaalamu kana keessattuu. Kanaa jecha uummanni keenya mootummaa kanarraa illee hedduu eeguun qabu. Waan garaa namoonni Oromoo beekumsa waan sadarkaa wallaansaa garaagaraa irratti jiran guutuu Oromiyaa keessatti ni jiran. Akka saba isaaniitiif waan wal gorsan walii gorsanii dhibeen kuni akkuma inni jaametti nama tokkorraa gama nama tokkootti dabraa. Dhibeen kun ammoo dhibee Chaayinaarraa xayyaaraan markabaan fe'amee deemee dhabeete. Bakka deemu tiraanziit godhee bakka hunda deemuudha. Dubaayis bakka namni maarkeetii dhaquus meechaachi oomishan dhaqanii addunyaa tana hunda akkasitti wal ga'ee. Amma karaan biyya teenya ittiin seenee ittiin deemus Finfinnee keessaa gadi facaayoo uummata keenya keessa gadi deemaa jiru. Mootummaan kun immoo hamma danda'ame dhibee kana akka furmaata isaatti. Maaliif wahuma tokko waan kana dura dhaabbachuudhaaf akeeka ibsa inni baasisan keessatti waa tokko illee hin jiru. Rather the bad intention to destroy Oromo malee yoo
wanni isaa suuraa waliigalaa ibsi atattamaa koronaa kana akkam babal'anne godhuudhaaf dhaabbatame maali sabstaansii qabaa jettee kan ilaaluu dandeessu yoo jiraachuu yoo ilaalte waan akka keessa jiru. Kanaa jecha dhibeen kun akkam babal'anne namoonni dhibee kanaan qabaman immoo uummata ofirraa adda bahu akkuma reefu hundeen jeetti guyyaa tokko amma guyyaa lama namni immoo very difficult baadaan isaa odoo dhibeen mallattoo kanaa irratti hin argamini sore throat fever 104 degree Fahrenheit kana jedhan 100.4 degree Fahrenheit dha. Garaafaa nama deemsisuullee qabaachuu ni qaba. Leeydaadhaa fi kokee kana keessa namoonni godha. Wanni guddaan isaa bakki dhibeen kun itti ulfaataa ta'e nama wallaaluu ta'eef zammuka secretionidha hedduu oomisha wanni kana keessatti jiidha baay'isa somba kana keessatti. Jiinni inni kun immoo akka sombii gamaa gamana walirratti deemuu doon ta'in sombii akka walitti goggogu akka walitti maxxanu akka hapheetti akka wal qabatu godha. Kanaaf ventileetariin barbaachise humnaani qilleensa namaa kan nu barbaachise per person which costs around 50,000 amma duraan 20,000 ture amma 50,000 ture inspiratoriidhaan humnaan fuudhanii 100% oksijiinii namaa kannanii yoo barbaachisaa ta'e immoo oksijiinii qilleensa birootii wajjin qilleensa kanaa wajjin wal fakkaatanii namaa kannan. Kanaaf harka dhiqachuu fuula wanni tokkotu ture biyya tana keessatti 2018 shamiiza namaa kanarratti maharrabii godhuu qabna. Hoguu namni maharrabii kiishaa baasuudhaa miti kanarratti wanni godhuu maal jaanii biyya Ameerikaa kana keessatti qoratanii hawaasni keenya ammaaf waan kanaaf qophiidhaa miti jaan garuu huccumarratti hoguu amma hoguu qufaan biyya tana keessatti akkana godhamu agarsiisan booda maharrabiin asirra dhufuudhaa deemte harkarratti. Akkatti namni itti qufa uummanni keenya qophoonee jaanii. Kanaaf kun wanni nama akeeku suduudhaan namatti qufa'uurra akka suduudhaan qilleensi itti qufaatu kun naman dhooyne godhuudhaaf gargaara. Wanni isaa kun immoo wanni hoguu qufaan aerosol aerogenic wanni akka qilleensi somba keessaa bahu waan godhu jecha wanni kun haga meetira tokko waan deemu jecha meetira tokkoo fi cinaa yookiin 6 feet up to 2 meetira walirraa fagaachuu qabaa kan isa waan nama sanii akka namatti dhufne hamma ta'e qilleensa keessarra tureeti ulfaataa waan ta'e jecha lafatti gadi bu'aadha. Harkaas dhiqachuu huguu barbaadanii huguu nyaatanii huguu waatuu kan hundaa'u dhiqachuudha nama barbaachisaa yookiin immoo hand sanitizers yookiin saabunaa fi bishaan illee dhiqachuun meekaanikaal effektii qaba beektee wanni qaama harka namaa wanni kanarraa buusuudhaaf. Kana akkuma reefu jettanitti dhibeen bara yeroo baraa dhufaa amma koronaan kun yeroo sadaffaatiif dhufu saariin ture marsiin ture amma immoo COVID-19 dhaan dhufee burullee wanni biroo dhufuu ni mala silaa mootummaa ofii keenyaa qabaannu taate imaammata fayyaa uummata ofii tiksu qabaachaa jirra. Amma wanni abiyyiin riisoorsuma nuti qabnu saniin uummata Amaaraa gammachiisuuf uummata Amaaraa biyya teenyattis biyya isaanittis ittiin geessee ittiin wallaanaa jira. Namichi kun nama badhaadha. Nama hubannollee beekumsi isaallee hubannaan inni addunyaa qabullee jalloodha beekte. Kanaa jecha kana karraa kan nu baasuu danda'u gaafa nuti mootummaan kun mootummaadhaa miti. Mootummaa nu fakkaatu. Uummanni hundinuu mootummaa haqa isaa laalu qabaachuudhaaf haqa qabaa jennee akkuma gaafa zamana Hayilamaariyaam sanitti kaanetti yoo kaanee ifirraa buune malee nurraa bu'uu hin deemu. Haga nuti mee arrarra boru eenyu jennu hamma dandeettii lafarraa nu fixuudhaaf tattaafataa. Kanaa jecha wanni nu baasaa biyyiidhaan wajjin qabsoo teenya tokkummaa keenya jabeeffannee qabsoo teenyatti deebi'uudha. Tokko arra fi qabe warra gaafa dhufu biyya fi qabe sanii arra hunda isaanii facaaseeti haaree fitti qabaa jira ammaasii. Kanaa jecha Oromoon yoo nu dabartes waliin nu dabartii yoo dhabamnes waliin dhabamnaa akkuma ijoolleen teenya galeessa harka wal qabatanii ka'an sanitti kaanee yoo ofirraa kaafne malee kuni hanga du'utti sababa barbaadee nu fixuu barbaada. Hagas immoo eeguu hin dandeenyu yaada ijoon qabaanee barbaada. Tole fayyaata keessummoota koo dhaamsa keessanis anis gaafii koo fixe immoo yaada keessan irraa gaafiilee madduu baay'een qaban ture sa'aan nurra gabaabbate innaa bira walitti deebinee mari'annaa abdii jedhuun qaba.
affeerraa koo dhageessanii kabajanii argamtanii marii kanarratti hirmaachuu keessaniif Dooktar Hundee, Dooktaroonni fayyaa ta'aa galatoomaa. Hordoftoota keenya sagantaa marii har'aaf qabanne kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa ittaanu nama walitti deemnutti nagaan nuuf tura. Fayyaa ta'aa. Baay'ee fayyaa ta'aatillee yeroo gaarii. Hedduu galatoomaa jaal barbaada. Baay'ee fayyaa ta'e Dooktar Hundee sittaa barugaa. Tole. Walmattoota kaargaa miilaytee maali dantaan addaatiin nuuna witee waa'een keeruun galee dubbaduu hin finne dhiigni siif lola'uu warra saddan cinne waa'een keeruun galee dubbaduu hin finne dhiigni maan Oromoo warra saddan cinne walmattoota kaargaa miilaytee maal faayidaan addaatiin nuuna witee. Mana tokko gamtaadhaan ijaaru bitaa waliin saamu Abisa kuffisee illisan kuffisee yoo lafaa waggeessan biyya keenya irratti gabrummaa daraaree bilisummaan eessan Saaqi saanqaa Silamanni daa'isanii lafa jalaan gamtaan farmachuu bifa baasa qabsoo Oromoo bifa baasa osoo manni daa Oromoo gadi qabeen baramaa bofa gadhiisan ture waan odeeffan goosan ture hidhaaba jechaan Oromoo gadi hin qabu bakka seentan arguu jaltee warra dhiiga Oromoo dhuguu bare sumnee sirfinaa keessi keenya madaa. Ijjiimi maani mormaarra gadaa Rumee sirbinaa keessi keenya madaa Ijjiimi maani mormaarra gadaa Saaqi saanqaa Chicken gabu manida Rimni injiru te sumni injiru da pida Kana wallale jariyo bani falmatan Saba ofi di barsaro kugenu vilasan Sumne sirbina kesi kenya mada Ijimi mani bol maragada Sumne sirbina kesi kenya mada Ijimi mani bol maragada Sabi sangka
falmatan saba ofiitti faarsaa lubbuu kennuu filatan tumne sirbina keessa keenya madaa ijji mimmaani mormaan ragadaa tumne sirbina keessa keenya madaa ijji mimmaani mormaan ragadaa saaqi saaqaa saaqi saaqaa saaqi saaqi saaqaa saaqi saaqaa saaqi